Nagaaf araarri waaqayyoo isiniif haa ta'u jechaa kabajamtoonni maatii waaqayyoo fi hordoftoonni tamsaasa TV Tulluu Moochaa kan taataniif bakka teessan teessanii nun TV keenya hordofaa kan jirtan maraafuu nagaa isiniif haa ta'u jechaa ani galgala kana dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo isinii hiruudhaaf isteediyoo kan akkana ba'e ana obboleessa keessan Paaster Shallamaa Amanaati. Akka waaqayyo laphee korra kaa'ee fi yaada waaqayyo keessa koo kaa'e isiniif hiruudhaaf akkana ba'eera. Yeroo sagalee kana isiniif hiru marti keessa iddoo teessan teessanii namoota maraaf warroota dubbiin kun ilaalata dubbii waaqayyo nama jijjiira jettanii warri amantan marti keessan sheer waliin gochuuf erga kan akka wal biraan geessan amantiin qaba. Ittuma aansuudhaan sagalee kana waaqayyo akka nutti dubbatuuf mataa keenya gadi qabannee in kadhanna iddoo teessan teessanii nama kana wajjin kadhattan namana. In kadhanna yaa waaqayyoo ati guddaaf beekaa jabaa samii guuttee waan dachee kana gubbaa jiruuf kan yaadduu fi wantoota saba keetti gaaffii ta'an kamiif deebii guutuuf guddaa of harka kan qabdu maqaa ilma kee gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa waaqayyoo galgala ka iddoo sabni kun addunyaa mara taa'ee TV kana hordoftutti warri kan kee ta'an marti eebbatti akka eebbifamaniif ayyaanni kee inni dadhabaa gargaaru nu haa gargaaru. Harki keen wajjin ta'ee namoonni gaaffii qaban keessa sagalee kanaan hiikamanii darbuu akka danda'an sin kadhadha hafuurri kee nu wajjin haa ta'u. Ana dadhabaa mucaa keellee nu gargaari. Ameen. Dhugaa dubbii sagalee waaqa tokko si dubbisa. Gaaf tokko namoonni mandarichaa Elsaayiidhaan yaa gooftaa kunoo akkuma ati argitu mandarittiin illee iddoo ba'eessatti ijaaramte garuu bishaan isaa gadhee waan ta'eef dubartoota irraa ulfa hin baasaa jedhan. Inni immoo waciitii haaraa soogidda keessa buusaatii anatti fidaa jedhe. Isaanis waciiticha isatti hin geessan. Inni immoo gara burqituu bishaanichaa dhaqee. Iddoo kanatti warra magaalaa Yaarikoo saba magaalaa Yaarikoo keessa jiruti. Dhoksaa jireenya isaanii keessatti wanti baay'ee gaaffii isaaniitti ta'ee fi baay'ee akka isaan nagaatti hin jiraanne waan nagaa isaanii jeeqee waan abdii isaanii jeeqee. Wanti jireenyi isaanii akka humna hin qabanne isaan jalaa godhee gaa'ela isaanii kan jeeqee ba'aa gala isaanii kan jeeqee rakkina guddaa isaan ofirratti hin beekne tokkotu isaan mudate. Sabni mandarri kun marti isaa rakkina wal fakkaatu qaba. Dhiphoon isaanii wal fakkaata, dhiphinni isaanii wal fakkaata. Guyyaa tokko rakkina isaanii kana furmaata argachuudhaaf hundi isaanii walii galanii tootu namni tokko ittiin keessan hafiini gara nama waaqayyoo gara Elsaayi dhaquudhaan murteeffatanii gara nama waaqayyoo gara Elsaayi dhufan. Isaanis dhufanii akkas jedhaniin yaa gooftaa akkuma ati argitu kunoo magaalattiin iddoo bareedaa iddoo mijataa gubbaatti ijaaramte. Haa ta'uyyuu malee bishaan isaa baay'ee gadheedha waan ta'eef dubartoota irraa ulfa hin baasaa jedhaniin. Kanarraa kan ka'e Elsaayi namni waaqayyoo maal jedhaa? Waciitii haaraa keessa soogidda buusaatii gara koo fidaa jedhee isaan gaafate. Isaanis waciitii haaraatti soogidda gaafa fidanii innis gara burqituu bishaanichaa dhaqee jedha. Soogiddicha bishaan burqituu sanatti erga darbatee booddee waaqayyoo anarraa kaasee bishaan kana bishaan nagaatti geeddareera jedheeni jedha. Iddoo kanatti baay'ee akkasiin hubattan kanan barbaadu obboleeyyaniif amantoonni kan hordoftan marti keessan namana waaqayyo gooftaan sagalee kanaan ta'ee waan bara baay'eef gaaffii ta'e waan bara baay'eef jireenya kee jeeqe waan bara baay'eef otoo hiika barbaadu jireenya kee hiika si jala dhoowwate sibichaa miti maatii kee jireenya kee ba'aa kee gala kee hundasaa akka boqonnaa hin qaban akka waan hojjettanitti hin gammanne barattanii akka hin gammanne deemtanii akka hin milkoofne waan siin godhu marasaa kana waaqayyo karaa sagalee kanaa ta'ee akkasiin furu abdiin qaba. Maaliif jennaan namni addunyaa kana gubbaatti jiraachuudhaaf nagaa waan si barbaachisuu fi mandara Yaarikoo keessaa nagaatu dhabame. Inni baratee rakkata, inni baranne rakkata, sooressi rakkata, hiyyeessi rakkata. Walumaa galatti magaalichi rakkina wal fakkaatu rakkata. Rakkinni isaa garuu maal akka ta'e hin beeku. Furmaanni rakkina isaatiin maal akka ta'e hin galuuf ture. Gaaf tokko garuu waaqayyo isaan gargaaruu gaafa barbaadu. Waaqayyo jireenya isaanii furuu gaafa barbaadu lapheen saba kana gara nama waaqayyo gara Elsaayitti akka deddeebi'u gara nama waaqayyo dhaqanii malaka gaafatanii fi waaqayyo kaka'umsa laphee isaaniif taasise. Har'as nama addunyaa mara gubbaa jiraadha.
Studio keenya gubbaadha sagalee isinii kan darbu kana galgala kana isinii darbu hubadhaa waaqayyo gooftaatu ergana keessa kaa'e si furuu barbaade isa barateef isa barane furuu barbaade haala rakkisaati kee jirtu keessa waaqayyo si baasee jireenya kee irraa galata argachuudhaaf jecha waaqayyo erga kana keessa kaa'eera amantii ergaan kun kan kooti yoo jette haala kam keessa jiraatu si mijatu siifis mijachuu abaatu waaqayyo sagalee kana na fura jedhii amani waaqayyo sagalee kana na gargaara jedhii amani hiphoo barootaaf barruu waaqayyo gubbaatti gaddaa bu'aa akkati jiraattu si godhe waaqayyo sagalee kanaan sirraa kaasa. Waaqayyo gaafa nama gargaaru laphee namaa kaasa. Waaqayyo gaafa nama gargaaru kallattii itti hiphoon namaa hiikamu namatti agarsiisa. Waaqayyo gaafa nama gargaaru jireenyi namaa furmaata akka argatuuf eenyu biratti akka gargaaraman hubannaa namaa kenna. Kana yeroo argadhu waaqayyo gaafa nama gargaaru kan jedhu maduree biraan deebi'ee siin barsuu nan danda'a. Amma garuu galgala kana studio kanarraa ergaa waaqayyo keessa koo kaayii gara keessatti yeroo hunda barsu madureessin qabachuudhaan irratti kadhatattan yookaan irratti amin jettanii fudhattanii maduree akkas jedhudha dhoksaa abaarsaa beeku. Namni bara kana irra rakkataa jireenyi isaa abaaramaadha. Gahee gaalli isaa abaaramaadha. Oolmaan isaa abaaramaadha. Whatever wanti inni qabu marti isaa abaaramaadha. Abaarsa harkaa bahuudhaaf hin kadhataa. Raajiin raajamaa fi hin dhama'aa hin hojjetaa baay'ee dhiphata. Garuu waan sin dhibu utuma akkas ta'ee jiru immoo abaarsa jalaa ba'uu hin dandeenye. Maaliif jennaan abaarsichi maal akka ta'e tokko lammaffaa immoo yoomii kaasee akkasatti dhufe sadaffaa immoo akkamitti akka sarraa cabuu danda'u addan baafatu. Waan sin dhibu garuma doktora biyya lafaa kana yoo dhaqne doktoriin biyya lafaa waanuma doktora ta'ee waanuma baay'ee baratee waanuma seera doktorummaa barateetii fi akkuma dhaqxee rakkina keessatti argee rakkinni kee kana jedhee marfeessi waraanuu danda'u si gaafata. Rakkinni kee maal si godhaa yoomii kaasee si jammaree ammam sirra bubbuleedha jechuudhaan gara furmaata si ilaachuutti kan inni fidu ergi si gaafatee irraa sirraa yaada argatee booddeedha. Kanaaf atillee akkanumaan nusillee warri gooftaa qabnu kun gara gooftaa keenya kana gaafa dhufnu matuma isaa dadhabbii keenya beekne matuma isaa rakkina keenya beekne akka furamnuuf baay'ee nu gargaara. Kanaaf ergaan kun saba bal'aadhaaf saba addunyaa maraatiif akka inni gara koo dhufe kan nana mana waaqayyos erga kana gaafa na rakkaa'u yeroo siin kadhadhu yeroo waa'ee biyya kootii kadhadhu waaqayyo saba isaa gargaaruu barbaada. Waaqayyo saba isaa irraa himimmaa naquu barbaada. Waaqayyo dargaggoota gargaaruu barbaada. Dargaggeettii gargaaruu barbaada. Waaqayyo jireenya fuula kee eebbisuu barbaada. Jireenya biyya lafaa si eebbisuu barbaada. Waaqayyo waan si eebbisuu barbaadu immoo akka eebbifamtuuf jireenya kee kan gadi qabe abaarsi sirra ta'u maayini. Oksaan abaarsicha maani yoomii keessa jammare maalirraa keessa jammare abaarsa namaati immoo diinatu si qabe immoo waaqayyotu sitti gaddee wanta waaqayyo dhiisisin jedhu dhiisuu dadhabdeetu jireenyi kee gadi bu'aa deemu. So iddoo kanatti dhoksaa abaarsaa beekuu kan jedhu gaafan isin studio kanarraa baay'ee na hordofaa waan hojjettan hojjechaadhuma yoo jiraattan illee otuma taa'aa jirtanii karaa mara karaa ittiin miidiyaan kun ergaan isaatti darbu hordofuudhaan tiiktookis haa ta'u akkasumas yuutuubis haa ta'u chaanaalota telegiraamii hundaan iyyuu waan kana isin biraan ga'u waan yaalluuf nuti isin kana hordofuudhaan ergaa kana bira qaqqaba. Dhoksaa abaarsaa beekuu dhoksaan samaa'ini akkamitti na qabate akkamitti na jalqabe akkasin jettan nan barbaada. Iddoo kanatti sabni magaalaa Yaarikoo keessa jiru kun rakkachuu isaa argee malee rakkinni kun eenyurraa akkatti dhufee fi akkamitti immoo akka irraa cabuu danda'u hin galleef. Rakkinni magaalaa Yaarikoo keessa jiru yoo dhattanii hubattanii sabni Yaarikoo yoomii kaasee tabaarame maayinni rakkinni isaanii akkamitti immoo furamusa jedhuufi dhugaa macaafa qulqulluu kana gadi fageessinee gaafa dubbifnu yookiin immoo duubatti deebinee iddoo tokko tuttuqee akka salphaatti akkasii galuuf yoo ibsuu yaale magaalaa Yaarikoo kan isheen baramte Iyyaasuu 6:22 gubbaa dhaxxanii yoo dubbistan waaqayyo magaalaa Yaarikoon deebitee akka hin ijaaramne namni magaalaa Yaarikoo ijaaruudhaaf yoo ka'ellee waaqayyo ilma hangafaa fi ilma qotus akka jalaa ajjeesu magaalaa Yaarikoo deebitee akka hin ijaaramne namni ijaaruudhaaf ka'ullee abaarsa guddaa keessa akka galu waaqayyo karaa nama isaa Iyyaasuu dubbate sabni hundumtuu dhaga'eera. Magaalaa Yaarikoo abaaramteetti. Maaliif abaaramte magaalaa Yaarikoo yoo jenne mudhaqne yoo dubbifne macaafa qulqulluu keenya keessa Iyyaasuu boqonnaa 24 lakkoofsa 21 amma 22 too dubbisne sabni Yaarikoo martisaa waaqayyo akka isaaniif hojjetu barbaadu malee waaqayyoodhaaf hojjechuu barbaadu. Dhoksaan abaarsa Yaarikoo gubbaa jiru maayin yoo ta'ani tokko sabni Yaarikoo waaqayyoof hin hojjetan. Waaqayyo akka isaaf hojjennu barbaada.
yoo dhattee dubbistan seera ba'uu keessatti waaqayyo yeroo mootii Gibxitti gaafa dubbatu sabni koo naa tajaajiluuti gadhiisee sabni koo naaf haa hojjetu saban uummadherraa ani galatan barbaada sabni koo kanaaf jiraatuun barbaada sabni koo akka naa buluun barbaada waan ta'eef gadhiisii sabni koo naaf haa hojjetu maasaa kee keessa sa'aatii 23 guutuu xuubii sii reebeera amma garuu sabni koo akka naa hojjetuun barbaada aarsaan saba koo irraa barbaada. Kanaaf sabichi erga dhaqee Gibxi keessaa ba'ee qooda waaqayyoof hojjechuu waaqayyo irratti hojjechuu jalqabe. Waaqa biraa waaqeffachuutti ka'e waaqayyoof jiraachuu harka hin bahe. Na hubadhu obboleessa koo na hubadhu obboleettii koo gowwummaa sitti fakkaachuu danda'a waaqayyoof jiraachuun waaqayyoof hojjechuun. Waaqayyoof hojjechuu waaqayyoof bitamuu jechuun waaqayyoof jiraachuun dirqama ati waaqayyoof hojjechuudhaaf paasterii raajii ergamaa ta'uu sitti hin jiraatu. Waaqayyo kallattii irra si barbaadu qaba. Waaqayyo waan irra dheebuu kee qabu qaba. Iddootti si eebbisuu qaba. Kallattii si eebbisuu qaba. Waaqayyo akkuma namni qacaramee hojjetu dirijjiitti sana keessa seeraan hojjetee mindaa isaa akkuma argatu waaqayyos kan inni si eebbisu kan inni si guddisu nama guutuu kan inni si godhu yoo ati isaaf hojjettedha. Yoo isaaf hojjette yoo isaaf bitamte waaqayyoof hojjechuun eebba akka ta'e waaqayyoof hojjechuudhaaf jettee gatii baasuu yoo dandeesse. Kanaaf waaqayyo akka isaaf hojjettu barbaada. Akka jireenyi kee milkaa'u, akka jireenyi kee humna si godhatu, akka barattee milkooftu, akka tajaajiltee milkooftu, daangaan jireenya kee akka banamu, akka guddatu beekuudhaaf argamte eebba waaqayyoof hojjechuu keessa jiru nyaachuu yoo barbaadde gorsina si gorsu kee tokkumaa inni waaqayyoof hojjetu. Yoo waaqayyoof hojjette waaqayyo siif hojjeta. Waaqayyoodhaaf ennaa hojjetu jireenyi kee hojjetama, hafuurri kee hojjetama. Imma seentu hin cabdu hin baddu waaqayyoof hojjechuun kisaaraan qabu. Kanaaf tokkoffaa mootota boqonnaa 16:34 yoo dubbistanii namni tokko ka'ee Yaarikoo ijaaruudhaaf gaafa ka'u waaqayyo ilma isaa hangafaa fi ilma isaa quxisuu jalaa ajjeese. Har'allee namoonni baay'een milkaa'ina kan dhaban waaqayyoof hojjechuu dhiisaniitu. Abaarsa jireenya keenya qabate sabni Yaarikoo mataan isaa waaqayyoof hojjechuu waan dideef waaqayyo gooftaan maccatti dheekkame. Eebbi guddaan waaqayyoof hojjechuun, eebbi guddaan waaqayyoof buluun, eebbi guddaan maqaa waaqayyoo ol kaasuun jireenya jiraannu keessatti ulfina waaqayyoof ta'a jennee jiraachuun hin naganna yoo ta'e, hin baranna yoo ta'e, hin barsiifna yoo ta'e, hin tajaajilna yoo ta'e wanta goonu kana marasa waaqayyoodhaaf ta'a. Wanti isaa ulfinni isaa kan waaqayyooti akka jennu barbaada waaqayyo. Macaafni qulqulluun maal jedha? Maatiyos keessatti 5:16 dubbistanii namoonni hojii keessan isin hojjettan isa gaarii arganiidha. Abbaa keessan isa waaqarraati ulfina akka kennaniif jedha. Ifti keessan kan ifi haa ta'u namoota hundumaa duratti kan ifi haa ta'u jedha. Waaqayyoof hojjechuun kisaara sitti fakkaatiin waaqayyoof hojjechuun waaqayyoof jiraachuun waaqayyoof jiraachuu waaqayyoof ulfina laachuun jireenyi kee ergaa qabaachuu qaba. Ba'uun kee galuun kee taa'uun kee nyaachuun kee dhuguun kee heerumuun kee fuudhuun kee waan mara gootu keessatti sosochiin jireenya keetii yoo duutes waaqayyoof ulfina laachuu akkas waaqayyoof ulfina laachuudha. Jireenyi kee ergaasaa waaqayyoof ulfina laatee jennaan waaqayyo jireenya ulfina qabu si jiraachisa. Tajaajila keetti gaddaan jiraattu, tajaajila keetti beela'aan jiraattu, tajaajila keetti daangaa cufamaa keessa hin jiraattu. Maal jennaan ati waaqayyoof hojjette jennaan waaqayyo siif hojjeta. Waaqayyo bara kee jireenya kee siif hojjeta. Waaqayyoodhaaf gaafa hojjettu, waaqayyoof gaafa jiraattu badii oolta. Waaqayyoof hojjechuun waa waaqayyo tuffate tuffachuudha. Waa waaqayyo dhiisi jedhe dhiisuudha. Hafuura kee keessatti iddoo guddaan ati waaqayyoof qabaachuu qabdu inni guddaan maa inni waaqayyo gaafati isaaf iddoo qabaattu iddoo si qabaatu. Gaafati isa kabaju si kabaja waaqayyo. Kanaaf dhoksaan abaarsaa beekuudhaaf fayyuudhaaf dhoksaa abaarsaa jala bahuudhaaf jireenya kee keessatti dhoksaa abaarsaa beekuun eebbifamuudha waan ta'eef karaa atittiin waaqayyo dhoksaa abaarsaa beektu keessaa tokko maa inni waaqayyoof hojjechuudha. Yeroo waaqayyoof hojjettu jireenyi kee hin mijata. Yeroo waaqayyoof hojjettu gaaffii kee deebii qaba. Waan natti ulfaata jette, waan na danqa jette, waan jireenya koo keessatti nagaa koo na dhorkata waan jette mara keessa baate abaarsa achi dhufa abaarsa bara kee maatii kee qabe harkaa baate nama guddaa ta'uudhaaf ati jireenya kee keessatti waaqayyoof hojjeta. Ormaaf hojjetta, nama kee hojjetta, mindaa argachuuf hojjetta. Jireenya tamma jiraattu bu'aati waaqayyoof jiraatte. Rakkachaa jirtas yoo ta'e, sitti tolee jirtas yoo ta'e, kaleessa waaqayyoof akka ta'utti yoo jiraatte jireenya kee keessatti waaqayyo waan ajaa'ibaa fi waan guddaa si godha.
Bu'aa waaqayyoof hojjechuun dhoksaa abaarsaa erga beektee dhoksaa abaarsaa beekuun immoo waaqayyoof hojjechuudhaan waaqayyoof hojjechuun immoo bu'aa qaba. Bu'aan waaqayyoof hojjechuu maal akka ta'e dirqama sammuu kee waaqayyoof hojjedha yoo jette akkuma Iyyaasuun 24 gubbaatti ani manni koo waaqayyoo waaqessinaa jedhe waaqayyoof iddoo qabnaa jedhe waaqayyoof jiraannaa jedhe. Kanaaf atis waaqayyoon jiraadheen abaarsi jireenya koo irra jiru abaarsa karaa gaa'ilaa abaarsa karaa ikoonoomii abaarsa karaa hafuuraa jala nampaa jettu yoo ta'e bu'aa waaqayyoof hojjechuu maal akka ta'e qabxii gurguddaa afur qabadheen si dhiyaatu. Amma garuu akkati kan hordofte beekuudhaaf asuma irratti hannaaf bu'aan waaqayyoof hojjechuu maal akka ta'e waaqayyoof jiraachuun maal akka namaa kennu si qabadhee amma dhufutti calqaba abaarsa jireenya koo irra jiru eessaa kennatti dhufe maalirraa kennatti dhufe akkamitti immoo narraa caba jedhe xiinxala. Ergi waaqayyoof hojjechuu jalqabde humna kee dandeettii kee beekumsa kee waan mara kee yeroo waaqayyoodhaaf hojjechuu jalqabde wantoota waaqayyo si hojjetu bu'aa waaqayyoof hojjechuu qabxii afur amma dhiyootti si deebisee dhufa. Kanaaf amma kana sheer godhi liinkii isaa fudhadhu obboleessa kee biraan gahe lakkoofsa lammaffaa gubbaattaan bu'aa waaqayyoof hojjechuu si qabadhee dhufa. Shaaloom.